Masarat dhugaan kee baga deebi'e nuti kana ni beeyna duraanis ni beeyna waanuma beeynuu fi hin sodaatin siin jechaa turre durumarraa gaafa ati dhugaan dubbadha jette hin sodaatinii ni kijibanii warra kijiba bareetu warra haqa namaa dhoysuutu nama arrabsaa jechaa turre. Baay'ee akka sabatti illee waan nu qaanfachiisu hedduutu jira. Namni dhuguma maatii isa dhale biratti guddate afaan illee hammaatee naman arrabsu kuni ilmaan gartee kararratti akkuma barbaadanii guddatanii nama arrabsa. Mizaanan qabdu dubbiin isaanii nama akkanaa ammoo yoo ati bakka kenniteef yoo dhageeytii isaanii si arrabsullee dhageeyfatte inumaatu akka nama isaaniif mooraalii kenneeti. Ni beeynaa Hacaaluudhaaf kabajaan goone bara akka sabatti waan nu qaanfachiisu hedduu jira. Warri nu dura Itoophiyaa tana bulchaa turan ka ummata keenyaa fi sabaaf sablammii biyya tanaa fe'ataa tureewu faayidaa warri bareewu isaanuu waliin arrabsan. Isaanuu akkanatti waliin xiqqeessan. Nuti akka Oromootti wal xiqqeessuu dubartiin bari jajjabeessuu qabna. Fakkeenyaaf nama jaartii ifii tuffateetu nama haadha mana ifii tuffateetu gabbee dubartii arrabsa. Nama haadha ifii tuffatee gabbee dubartii arrabsa. Nama obboleettii ifii tuffateetu gabbee dubartii arrabsa. Dubartiin waa sadeen kana. Dubartiin haadha teenya. Dubartiin haadha warra keenyaati. Dubartiin obboleettii teenya. Nama dubartii arrabsu. Waan si ajaa'ibsiisu dubartootaatu dhiirarra hammaate. Haqa dubartii barbaaduudhaaf. Andu'aalam Qananii du'a isii keessa harka qaba yoo ta'e dubartiin mirga Qananiitiif iyyuu qabdi malee Andu'aalamiif dubbatuu hin qaban. Dhiira Andu'aalam maal jaanii akka kara keenya Harargeetti yoo dhiirti tokko badee fi yoo dubartiin tokko badde dhiirti yoo bade humaan ta'uu alallee buluu ja'an rakkoon qabu dhiiranni ni ja'an. Dubartii yoo badde hoo ala buluun taatu barbaadaa ja'an. Kabajaa dubartiiti. Arraa Qananii addunyaa intala moodelistii taatee uffata aadaa Oromoo waan aadaa Oromoo irratti intala jabduu san duuba intala sayyoo Oromoon haqa isii dubbatuu baate saba biraatu haqa isii dubbate jennee maalirraa saba biraa koomanna nuutu dubbatuu fi dhabe. Maaliif dubbannaaf? Arra Andu'aalam fedhan hin seenaa warri Andu'aalam mirga dhiibdan Andu'aalam justice for Andu'aalam maal warri jaan Andu'aalam qulqulleessuu barbaadutti hin jiran. Mucaan kun yoo yakka kana keessa harka qabaate yakka yoo raawwate waa sadiini Oromoon araara buusa. Tokko heera, lama seera, sadi aadaa. Aadaadhaan taa'ee warri Qananii bar warra itti dhufuu qabani. Maatiin Qananiidhaa ka itti dhufuu qabani. Maatii dhiigni bade. Maatii dhiigni isaanii gannaqame. Andu'aalam yakka sanii yoo hidhame gosti Andu'aalam dhiiga namaaf irraa baafna ja'anii ganda addunyaa waaqoo dhaquu qaban. Kun heera. Katte aanu seera. Yoo seerri isa qulqulleeyse
waan san keessa inni yoo harkan qabaan seeratti erga guuttatan booda immoo seerri maatii fidee walitti hin araarsu. Ati qulqulluu ba'e ati akka qabdaa hidhamiidha seerri. Kafayyisuu qabu aadaani. Erga seerri isatti murteessee inni yookaan qulqulluu tahee bee booda kan walitti fidu aada qabna. Maatii kana araarsuudhaaf fayyisa qabna yookaan ilma kana warra dhiigni irraa bade sanii kennan intala isaanii akka gurbaa kanatti obsan akka sabattuu nuti hin jirru bar akkamitti yoo jettan mucaan hidhamee ji'a 3 ture hanga mucaan mana murtii deddeebi'u gosti mucaa kanaa aada qabna baatee warra intalaa kana qabuu hin dandeenye argaa jirra. Rabbii fi Andu'aalamiitu waan kananiin itti lubbuun isii darbite beeka. Rabbii fi Andu'aalam gabbahee erga hidhaa mirga wabiitiin bahees miidiyaanis haa ta'u manguddoo abbootii gadatti harka kennu miidiyaa irrattis ba'u bahee intalli kun akkanatti akkattiin if biraa dhabe jedhuu qaba yoo harki isaa keessa hin jiraanne. Hin dubbanne kanas hin goone gaddattiin jira jee gadda jira. Namni amma haqa intala tanaa barbaanna juus Andu'aalam irraa waan dhaggeeffatu waan dhabeef guyyaa inni mana murtiitii bahe hidhaa gadhiifame Andu'aalam gabbahee taatee guyyaa sanii ni hima jee eega namni firri intalaatis. Amma naanneessanii dubbii tana gosummaan naanneessan. Gosummaa yoo ta'e intalli tunis bar arsuma masaratis. Intaluma gara Shaashamanneeti. Gosummaa miti immoo dubbiin mirga dubartii. Dubartiin haadha teenya, dubartiin jaartii teenya, dubartiin obboleettii teenya namuu dubbatuufi qabna. Andu'aalamiif akkam jennee dubbanna Andu'aalam dhiiraa bar hin duune bar maal ta'eeti haqa Andu'aalam jetta maal dhabe Andu'aalam haqa maalii dhabe. Maaltu jalaa bade jaartii isa intala inni jaalatuun lubbuu dhabe haqi intala sanii hanga bahutti inni haqa maalii qaba. As naannaanii amma gosa dabran sababa haqa qananii namni dubbateef arrabfamuu sagaleen namaa waraabam sagaleen namaa bakka garagaraatti waliif funaanamte nama haqa intala tanaa dubbanna jee irratti piroopoogaandaa dalagu waanni badii guddaa ta'e Oromoon yeroo gaddaatis yeroo gammachuutis haaloo walirraa bahuudhaaf walirratti xiyyeeffatuudha waanni fokkottuun dubbiin fokkottuun arra qananiin intala Oromooti intala bareedduu dhabne akka saba dhabne haqa intala tanaa dubbanna gisee ja'an keessa garagalanii nama dubbii intala tanaa dubbatu irratti duulli godhamuun kuni duula Andu'aalam jaalachuutii miti. Duula saba kana xiqqeessuuti. Saba namni walitti qabu hin jirre. Abbootiin gadaa teenyas ta'u walitti qabaa abbaa gadaa maarree ja'anis maqaa fi malee waan isiin godhu jirtu hin jirtu. Mootummaan bar seeraan biyya bulcha malee saba tokko qofan bulchu. Silaa saba tokko ka walitti qabu abbaan gadaa jiraatu qaba. Sirna gadaatiin ka saba kana bulchu. Durriyyee fi baalagee haadhaa fi abbaadhaaf kabajaan qabna. Hiriyaa haadhaa arrabsitu. Hiriyaa abbaa arrabsitu. Hiriyaa obboleessaa fi obboleettii irra guddoo hangafaa arrabsitu. Durriyyee tana silaa heerri bahee yakkamee hidhamee fannifamee garafamee irraa qalamee durriyyeen akkanatti afaan banaan deemtu biyya alaa ta'aniiti. Karaa bishaaniitiin ilmi abaarsaan biyyaa bee intalli abaarsaan abaarsi ollaadhaa biyyaa baase yaa rabbi narraa jijjiirii abaarsa biyyaa abaarsa maatii abaarsa gosaa abaarsa sabaatu biyyaa na baase
narraa jijjiiri biyyan na deebisiin qabdu. Mana namaa taa'aati nama arrabsiti. Gosaa fi gosa walitti buufti. Biyyaa bahanii gosaan wal lolan. Yeroo takka takka guddinni sabaa gizeessi salphisuutu jira beeyta. Kanuma hundaafuu intala tana Masarat Dhaabaa tana kabajaatu malaaf anniin beeka biyyaan an hojjetu jirutti bara 2013 waa'ee sirna tulaa surroo godaannisaa Gujii keessatti sirni nafxanyaa ummata jajjabaa fixe isiitu irratti hojjetaa ture. Yeroo saniin beeka'an ta namni ta Oromoon hin beeyne hedduu dalayte ta'e namni biroo kan beeyneef takka takka agarra nuti. Akka sabatti guyyaa noo goobanaa du'e osoo isiin keessa keenyaa birrii baasaanuun jettee mana sanbituu fi baatte boo'icha artistii keenya noo goobanaa eessa dheeyname jaarsa mana kiraa keessa taa'u mana kiraa keessa du'e nama saba kanaaf qabsaawaa ture ka mana tokko hin qabne mana san isiin itti gooteeti gaafa du'a isaa rabbi nu sattareen jeenan Masarat Dhaabaatiin yaa Masarat teenya rabbi nu sattaree suma tanaawu nuu kaasee jaarsa kanatti ji'a 4 hin turre manni sun bitame osoo ji'a 4 hin turin jaarsi san du'e Masarat Dhaabaa kunooti achittiin itti dubbadheen galatoomii yaa intala teenyaan jeen duuba nama akka Masarat Dhaabaa dubartoota silaanii qabna jennu kan cabsinee gattiqqeessinee walirra duullee baruu waan isin ajaa'ibu Masarat Dhaabaatu faarsee bulaadha silaa amma warra afaan banuuf. Masarat Dhaabaa faarsee bulaa osoo hin ta'in silaa ta faarsinee bulchinu turte. Dubartii jabduudha. Kanaafuu sareen numa duttii leenci numa deema jaan Masarat teenya ani waan inni sidda ammadhu nutiitu si beeka. Nama si beekuu si beeka. Durriyyeen warri gartee hattuun warri garaadhaaf bulu si madaalu yoomiyyuu obboleetii tiyya jabaadhu Alex ulfaadhu namoota gartee tokkummaa saba kanaa adda diiganillee dura dhaabbatu qabna hundaamsa kiyyaa ulfaadhaa galatoomaa isiniin jaaladha. Ayyee galatoomii injinar haasaa bareedaa haasaa nama barateeti yaada bilchaataadha kaastee ulfaadhaa. Thank you. Isaa mitti fufi yaada keessan gaggabaabsaatii galgalaan galle anas xiqqoo halluu tokko tana qabee baay'ee na dhukkubaara ba'uun keenya nafu. Yaa asumaan injiinarri baay'ee galateeffachuun barbaada. Injiinarri yuunivarsiitii Bulee Horaa hojjetu amman beeku eessa akka jiranii kanaafuu galatoomaa jechuun hin barbaada. Yaada bilchaataa yaada gaarii ispeeshaalii anaaf immoo galaanaa ta'uu naa kennanii jiran guddaan galateeffadha. Warri na wajjiniin baay'ee dhamaatan ana wajjiniin sinitti dhagahamee maqaa balleessiin suni kiyya jettanii warri fudhattan na wajji warra dhaabattan Naahoor ishee dubbisuu isaatiin ilillii dubbisee haala sanaan dhiyeessuun isheellee wajjumaan galateeffachuun barbaada. Wantoota hamaa yeroo sana darbeen at least haaloo saniinuu anaa miti jechuu dandeessi yaadicha sana dogongora gurguddaa baay'ee goote ammoo dhiiseef illee hin jira. Asimaan ibsuun barbaada warreen na wajjin baay'ee dhibbattan rakkattan sinitti dhagahamee dhukkubsattan baay'ee nutti dhagahama waa'ee kee yoo haala sanaan siin jedhanii garuu ammoo dhiisiin dubbisinii yaada garaagaraa yaada jaarsanaa kennaa turan baay'eetu jira. Firoottan koo hiriyoottan koo maatiin koo baay'eetu jira. Fira baay'ee qabaattus diinni xiqqoon immoo egaa akkuma hadhooftuun xiqqoon sun foon guddaa san balleessitu yeroo fi nadheessiti garuu dhiqameellee bishaanillee irraa baha. Akkasitti haala sanaan naa ibsu asiin immoo samwaan galatoomii ilillii barbaaddee dubbiste
ijoolleen naqqabtee baay'ee galatoomaa warri dubbistan hundi keessanuu galatooma warri dhugaa kiyyaa beektan dhugaan isiniif haa galtu. Yeroo tokkoon daayivarti godhanii yeroo tokkoon masarratu ajjeese jedhanii yeroo tokkoon walii galanii bara. So nan beekaa barri kun bara guddinaa kootii bara hojii kootii yeroo hunda chaalenjiin akkasii yeroo naqunnamu jijjiirama wayii guddina wayiin argadha. So galatoomaa isiniin jechuun barbaade. Joonatis galatoomii baay'ee galatoomi isiniin jechuun barbaada. Siifan sabboontuu Alex Murtii Aljazeeraa hundi keessanuu isin galateeffachuun barbaada. Warreen Nahor Faanti, Jiji Kiyyaa Faanti, Jaalleeltii Faanti hundinuu na gaafatanii jennaan waan jiru hin sobu maaliifi waan naqaaneessu waan hin godhin qabu waan itti amaneen jiraadha waan natti fakkaateen hojjedha. So waan saba koo hin mufachiisne waan nama baay'een jibbu waan saba koo miidhu Oromoo baay'ee miidhu hin godhan. Kanaafi baay'ee isin galateeffachuun barbaada. Miira keessa seenee kana booda haala sanaan akka hin dubbannee fi eenyuufillee akka sagalee hin ergine even eenyullee naa deebisillee osoo naan jettanii waanuma gaariillee akka hin ergineen asumaan isin waadaa galuu barbaada. An kana booda baay'ee biiziidha akkuma isiniin jedhe hojii garaagaraa keessa seenee hojjechaan jira. So kana booda sooshaal miidiyaa irratti illee na arguu dhiisuu dandeessu. Hojiiwwan baay'ee impoortaantii ta'an hawaasni akka beekuuf jiraatan nan hojjedha. Dhugaa qananii immoo karaa kamiinuu nan gaafadha. Otoo isiniin bahin otoo isiniin dadhabin asumaan isinitti immoo barbaadeni ulfaadha. Alexo itti fufuu danda'ami? Oh, Isam show, okay. Isam, sigal chahiye itti fufi. Masih akkam nagaa jirtu? Warroonni akkana jirtan hunduu fayyaan isiniif haa baay'atu. Alexo, thank you. Carraa kennu keetiif galatoomi. Jalqaba irratti egaa sammuunaa nuti keessatti baay'ee yaadda'aatiin turre. Dhimmi miidiyaa kun daangaa cabsaa jira jennee baay'ee yaadda'aa turre wanta sirratti ka'e. Dhugaan kee baga siif bahee baga bilisa taate yaada sanirraa siin jechuu barbaada masee. Akka nama miidiyaa tokkootitti egaa nama baay'ee si dinqisiifadhuu fi nama baay'ee si kabaju waa'ee keetii aadama keenya ta'eetiin dagannee nama haga lubbuun jiru hin galateeffannu waan gaarii yommuu nu hojjetu waan gaarii nu hojjettee jirta kanaan itti fufi hin jennu. Garuu akka dhuunfaatitti ammootu baay'ee galatoomii wanta hanga ammaatitti hojjettee fi wanna ammaan boodas hojjechuudhaaf itti deemaa jirtuuf nuuf galatoomii umrii dheeraa gammachuudhaan nuuf jiraadhu sin jechuu barbaada. Yaada hedduutu ka'e yaaduma muraasa qofa tuquu barbaada. Ka'umsa irraa dubara takka taatee haadha ijoollee taatee maatii osoo qabdu durbi takka sadarkaa kanaan bakka dhugaa bakka tolu oltummaa bakka haqaa bakka walumaa bakka araaraa hundatti argamuun anaaf raajiidha. San keessatti ammootu adeemsa ce'umsaa irraa jalqabee hanga ammaatitti jiru keessatti sirriitti argineetiin jirra. Kana ammootu wanna miidiyaa irratti mul'atu waan ta'eef dhugaa keetii dhugaan keessuun ammootu har'as shira sirratti xaxamee siif baasee jira jedheetiin yaada. Kanaaf ammas kan itti fufuu qabdu hojii makaleessa sabaaf quuqamaa aartiidhaaf quuqamaa ummataaf quuqamaa bakka ummanni beelaheetti deemteetiin boohaa maallaqa biyya alaa biyya keessaa walitti qabsiisaa akkaawuntii yeroo hedduu namoota garaagaraa waliin taatee amantummaadhaan bantee hawaasa gargaaruu keessatti nama gita hin qabne. Kanaaf ammootu silaa shira akkanaatiin miti kasiif maluu akka aadaatitti akka sirnaatitti akka oromummaatitti nama kabajamuu qabdu turte. Sun ta'uu hin dandeenye garuu ammas ammootu dhaloonni isin booda dhufne kunniin isin ilaalaa akkaataa itti deemuu qabnu hubanna baranna waan ta'eef ammas deemsa kee itti nuufuufi nuuf fakkeenya guddoodhaa siin jechuu jaaladha. Dhimma ka'aa ture irratti Justice for Qananii jechaatiin turte. Sun ammootu dhugaa fi dhugaan wanta jedhamuu qabu. Namni haadha qabu namni obboleettii qabu namni ilma
qabu Isa maal ta'e sagaleen? Isa Isaam sagaleen keen jiru. maatu Andu'aalamiin akka waan jaalatuu fi kabajuu godhee isa faarsaa isa piroofaayil godhachaa dhugaa jiru ammootu garasiidhaan dhoksuudhaaf adeemamaatiin jira. Sunniin warra Andu'aalam jaalatan osoo hin taane dhugaa qananii dhoksuudhaaf namoota deeman waan ta'eef namoota akkasii akka dhuunfaa kiyyaatitti hin deeggaru yaada Masiin qabatee deemaa turte yaada Aleksoon qabatee deemaa ture yaada Sabbuun Tunireef kaasaatiin turte anis kan deeggaru ammas dhugaan qananii bahuu qaba. Dhugaan qananii bahuun isaa ammootu boru miidhama dubartoota irratti miidhama daa'imman irratti ta'u furmaata ni ta'a jedheetiin yaada. Gaafachuu ammas itti hafuufnu Andu'aalam yoo isii hin ajjeesne wanta jedhu ammas wanta seerri qabate wabii qarshii 50,000 gad dhiifame malee guutumaan guutuutti bilisa jedhameeti miti manni murtiis kan gad dhiise. So ammas seeraan gaafatamuu itti fufuu danda'a. Kuni ammootu wanta ta'us qabu ammas waa'ee qananii gaafachuu itti hafuufamu garuu Masiin wantoota sitti dhufaniif fiidbaakiiwwan sitti dhufan hundaadhaaf silaa deebii laachuu baatte bareeda yaada jedhu siif kaasuun barbaada. Maaliif ati nama toopirra jirtu nama toopirra jiru nama hojjetaa jiru nama wanta gaarii sabaaf oolaa jiru ammootu namoonni san gochuu hin dandeenye bakka Masii namoonni hawwan hojii Masiin hojjettisan namoonni hojjechuu hawwan bakka guddaa Masiin dhaabbattisan namoonni dhaabbachuu barbaadan sirratti shira xaxuun isaanii kan jiraatu. Kuni bal kaleessallee ta'aatiin ture har'allee ta'uun isaa hin oolu. Shira hedduu keessa dabaraniitiin waan guddaa hojjetan waan ta'eef shiroonni sitti xaxaman hunduu ati yoo dhugaa qabaatte haqawoo qabaatte sabni guddaan sabni bal'aan Oromoon si jaalatas si kabajaas si cinaa dhaabbataas waan ta'eef wantoota irra dabruu dandeessu irra nuuf dabrii. Wantoota irra dabruu hin dandeenye ammoo akkuma jedhame nama miidiyaan bilbila harkatti galfachuu qofaan namni hunduu gaazexeessaa ta'eera namni hunduu haasaa ta'eera namni hunduu yaada bilisummaadhaan kennachuu irratti xiyyeeffata namni hunduu maqballeessiidhaan of beeksisuu barbaada waan ta'eef karaa seeraatiin nama gaafachuu qabdu nama daangaa kee dabre piraayiveetii kee cabseetiin uummata biratti jaalatamummaa ati qabdu kabaja ati qabdu hojiiwwan gaggaarii ati qabdu xureessuudhaaf namoota deeman ammootu maqaadhaanis hin beektaa akkaawuntiidhaanis hin beektaa waan ta'eef karaa seeraan gaafadhu suni namoota biraattis daandii ni saaqa jedheetiin yaada. Wanta du'a qananiidhaan wal qabatee wanta Andu'aalam gidduutti kaasuu barbaadu maalinni Masii karaa tokkoon du'a qananiidhaan wal qabatee justice for qananii gaafachuun kee sirrii ta'ee ati namoota walitti qabuu wantoota gaggaarii hojjechuu irratti dhimma uummataa dhimma hawaasaa wantoota ta'an irratti hanga ammaatittis hirmaachaatiin turte. Wanti eegaa ture maa inni Andu'aalam mana hidhaadhaa eega gadhiifamee booda Oromoon aadaa qabaa, duudhaa qabaa, safuu qabaa, adeemsa qabaa, gadaa jalatti ammootu hunduu kaawwameetiin haasa'amuus gumaanis itti bahuu hin danda'a waan ta'eef adeemsa san keessatti si eegnee turre ammas san silaa nuu gootanii mucaa kanallee yoo inni godhe yoo hin godhina ammootu qulqullaahee gara hojii isaatiitti seenee aartii amma guddisuu jalqabe kana akka itti nuufsisiisu sitti dhaamachuun barbaada. Daandii sanii fi niitoorkii cheenii san keessa jirta waan ta'eef kana akka amaanaatitti siif kaa'uu barbaada. Maaliif yeroo hedduu bakkeewwan gurguddoo irratti namoota walitti qabdee yaada walitti qabdee maallaqa walitti qabdee dhiibdee fiddeetiniin wanna hawaasa fayyadu wanna ummata fayyadu wanna ummataaf nageenya tasgabbeessu hojjechaa turte waan ta'eef san sirraa eegnaa ammas
du'a qananiidhaan wal qabatee gaafii gaafatu itti fufi sunii fi kun waliin qabatu waan ta'eef adeemsa san keessa illee nuuf deemisiin jechuu jaalannaa. Hojiiwwan ati hojjette baay'ee guddaadha. Aartii keessatti ammootu gumaan ati kafalaa jirtu hedduudha. Walqixxummaa aartistoota qabdu ammootu sagantaa kee Oromiyaa waan irratti sagantaawwan ati adeemsistu irratti aartistoota affeertu, keessummoota affeertu, yaadota ati kaastu hubachuun qofti gahaadha. Jaalala kabaja ati aartiidhaaf qabdu, nama guddisuudhaaf qabdu, quuqama ati Oromoodhaaf ummataadhaaf qabdu kaasuudhaaf sagantaa keessan qofa ilaaluun gahaadha waan ta'eef jabina keetiin namoota hinaafanitu sitti ka'anii ammas dhugaan kee baga bahee boruus ammootu namni shiraan sitti dhufu ummanni bal'aan Oromoo si jaalataa si kabajaa. Kanaan boodas waan guddaa sirraa eegaa. Amma ammootu miidiyaa kee dhuunfaadhaan dhufteetiin jirtaa saniifis baga gammaddee ammas itti nufuufi barbaada. Yaada irra deddeebii akka hin taanee fi kanuma kaasuu barbaada. Galatooma. Wow, isa baay'ee galata. By the way, baay'een si dinqisiifatan illee shookee argee jira akkaataatti gaafattu tasgabbii. Anallee akkana dhiyeessitu asumaaniin kabajaan si gaafadha. Gammachuudha. Tole keessaan asoolan ishee naaf galatoomati nama baay'ee si dinqisiifadhu dhugaa. Naaf jiraadhu. Hundaa waan deeggartuuf ammoo kabaja guddaa siif qaban. Nama namummaadhaan jaalataa sana argeetiin jira. Komantiiwwan nuuf kennaa turtillee ilaaleetiin jira waan ta'eef saniin immoo kabaja guddaa siif laadheetiin jira. Galatoomne. I think Omar's mission. Omar's sidra Anaatu dursa. akkasii Anaatu dursa. gabaabsinee namuma as keessa jiru kana haasofnee goolabnaa jechaadha. Ayyee ulfaadhu. Masarata jabaadhu. Ani masarata akka dubartii osoo hin taane hojii ishii dhiironni amma jiran kun hojii ishiin hojjette waan hojjetanis hin argine. Ani amma akka artistii Haacaaluu Hundeessaatiin ishii ilaala. Maaliif hojii ishee wal fakkaata waan ta'eef. Amma wanti irraa dubbachuu barbaade siifan Kamaalii fi Mesii Dhaabaa yoo har'a wal dhabanii waggaa 2 booda yookaan 3 booda isaan keessaa namni tokko yoo du'e har'a wal dhabanii waggaa 3 booda gochichi yoo ta'e eenyutu itti gaafatama? Akkaataa gochi sun itti raawwateetu itti gaafatama moo akkamitti ilaalamuutu irra ture? Fakkeenyaaf amma osoo Qananii Addunyaa fi Masarat Dhaabaa wal dhaba qabaatan ta'e illee jechuudha osoo dhugaa ta'e wal dhabichi ta'e akkaataan du'a ishii Qananii Addunyaa suni akka Masarat Dhaabaa shakkamtuu taatu gochuu danda'a. Moo nuutu beekaa akkas gochuu barbaade? Isa yoo san sirriitti ilaalamuu qaba beektaa? Maaliif sagaluma sanii fudhannee sagalee kanaaf ishirratti duuluun dhugaa barbaanna moo jibba Oromoo qabna moo jibba aartii Oromoo qabna moo dhuguma aartiin Oromoo kun akka nu guddatuuf Andu'aalam Faarsaa akka jiru ifa jechuu kun. Jechuun Andu'aalamii fi artistii Haacaaluu Hundeessaa walitti fiduun dura hojii Haacaaluu Hundeessaa hojjechaa turee fi hojii Andu'aalam hojjechaa jiru hojii Masarat Dhaabaa hojjechaa turte wal cinaa madaalchisnee yoo kaasne irra fudhatama qaba waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf amma Haacaaluu Hundeessaa du'a isarraa jalqabee qeerroo jirtuu jechuu irraa eegalee feerroo bittuu jaamee itti duulamaa ture. Warra Maqalee dhaqe jettee hayyoota keenya arrabsitee jaamee miidiyaa irratti fidamee gaafatamee ture. Warra Maqalee dhaqan gaafatan keessaa Masarat nama takka jechuudha. Ani ishii malee hin argine nama Iskeel Gabbisaas ta'ee abbaa barbaade miidiyaa irra fidee uummanni Maqalee dhaquu keetti komate. Eenyutu komate? Namootaatu komate. Eenyu fa'aa Haacaaluu fa'aatu komate. Eenyutu Oromootu komate jechuudha. Komate. Gochi sun uummata bira fudhatama si dhabsiise. Yoo hin dhaqes maal rakkoo qabaa deemaa laala uummanni jala dhaqaadha. So kaayyoon artistii Haacaaluun je'e Masarat akkuma Haacaaluun gubatee dhukkubsatee akkamitti Maqalee dhayitan jettee namicha san fiddee gaafattee jechuudha. Amma gaa warra Maqalee dhaqee nu jalaa arrabse jaanii Haacaaluu miidiyaa irra fiduu fi gochi Haacaaluun jechuun dhugaa ta'ee nama akkasii keessan miidiyaa irra fiduu kamtu Oromoodhaaf waa buusaa jira. Kamtu uummata Oromootiif bu'aa wayii fidaa jira jennee xiinxaluutu nurra ture. Gochi ammaan tana Masarat irratti deemaa jiru kun akkamitti dhiiga Haacaaluu akka awwaalaa akka jiru argisiisaa jechuudha. Nama mana ofii keessatti osoo abbaan manaa fi saraatinyaa mana jirtuu ajjeefame Masarat itti barbaadu
akkamitti danda'ame mee akkamitti shakkuu dandeenya mee dhugaa dubbachuudhaaf yoo katoote jechuun akka Oromootti illee yaadame waan kana immoo Oromoodha wajjin wal qabsiisuu iyyuu maaf danda'a gaafa sabni biraa waan kana balaaleffatee ummata Oromoo irratti fe'ummaa barbaachisa goota keenya hayyuu keenya Abuu Zallaqaa fi Hacaaluu Hundeessaa eessaa wal fakkaatame bakka kamiin jechuun Caalaa Bultumee fi Abuu Zallaqaa akkamitti waliin madaalameen fakkeenyaaf sirba warraaqsaa nama sirbuu fi sirba aadaa nama sirbuu maal rakkoo qaba Oromoo hundi afaan Oromoo sirbuudhaaf ammoo nama artistoota Oromoo kaleessa Oromoodhaaf waa hojjetan deemee gargaaruutu aartii Oromoo guddisamu nama har'a afaan Oromoodhaaf sirbuutu aartii Oromoo guddisa akkamitti wanti kun wal madaaluu hin danda'a jechuun akka namatti yaadna haa yaadnu waan tokko akka namatti yaadnee bar ofillee gaafachuu qabna bar sa'a dheertuu haasa'u osoo hin taane waan dubbannu kana maaliif wanti kun godhame maaliif wanti kun ta'a ummata Oromoo kana aadaa ummata Oromoo kana xiqqeessuun mee sirna gadaa fi nama haadha manaa isaa ajjeese maaltu waliif fidame akkamitti taame sirni gadaa barka dhufu namoonni biraa kana ajjeefamneef gidduu gala malee yakkamaa awwaaluuf miti bar aadaan akkasii hin jiru bar akkamitti akkas ta'a an akkuma isin aadaa fi kan waliif fiddan jechuun waan tokko madaallee waan ta'uu qabu tokko waan shakkuu qabu tokko yoo shakkine rakkoo hin qabu garuu jibba nama sanirraa qabnu siyaasa namni sun irra hordofaa jiru namni sun kaleessa kadhatee gaafa artistii Oromoo gargaaru goota keeti kaleessa siif jedhee wanti kun dhugaa jee gaafa hidhamu goota keeti gaafa inni arra kee biyya alaatii feerroo galchummoo diina keeti gaafa inni masarat dhaabaa kadhatee noo gobanaaf mana ijaartu goota jenne ni hattee ni saamte jenne gaafa ishiin anarrama booda fuula namaan dhaabbadhu amma booda hojjedheen aartii tanas guddisa hojjedheen warqiin baasoon jedhumoo maanatti duulu warqii baaseen warqiin ta'u Oromiyaati gata nama dhuunfaa miti aadaa kana guddisaa artistootan kaleessa birrii keenya ni golaa saamtee jaanii akka hin gargaarine godhan kana hojjedheen jijjiira gaafa ishiin jette maaf itti duulama maal jechuudha kun siyaasa miti barama kun amma aartii Oromoo jibbu aadaa ummata Oromoo xiqqeessu ummata Oromoo kana akkuma jarri asiin gamasin bineensa aadaan isaanii jaldeessa jaa ture san mirkaneessuudhaaf afaan Oromootiin warra dubbataa jiru jechuudha akkamitti nama du'eef intalti hiriyaa ishii dubbatti amma fakkeenyaaf siifan kamaalii fi intalti takka ollaa jiraatu saba adda addaa ta'aa jennu akkaataa siifan itti ajjeefamte argitee gadditee dubbatti namni sun Amaaraatu dubbate nafxanyaatu maaltu walitti fidaa hiriyaa ishiiti Amaaraa fi Oromoo miti wal fuudhee waliin jiraata namni maal rakkoo qaba gaafa ishiin kun itti dhagaamee dubbattu immoo maaltu sabatti hirkisuu fide maal jechuudha amma kun amma siyaasa jennaan boleeyyan keenya mee waan tokko akka dhugootti haalaan jechuun dhugaa fi siyaasa addanaa fageessinu gaafa Hacaaluun feerroo nagade diina Oromootii dhiiga Oromoo gante jennee suuraa Hacaaluu irra kaannee deemuu fi suuraa arraanti namicha tanaa irra kaatanii deemuu wanti mee ilaalame akkaataa jarri sun dhiiga Oromoo dhiiga Hacaaluutti dhoksi akkaataa jarri sun uummata Oromoo itti gabroomsaa jiru jechuudha ilaalamee waan tokko haa madaallu akka namatti illee yaaduu barbaachisaadha bara gaafa warqii nagaddu intaltitu yoo diina taate gaafa kadhattee aartii Oromoo guddistu namoota kaleessa uummata kanaaf dadhaban waan dandeessuun gargaartu gaafa ishiin kadhattu hattuu dhagettanii itti duultan nu saamte akkas jettan gaafa ishiin daldaltu itti duultan duuba akkamitti uummata aadaa uummata kanaas aartii kanas guddisuu hin danda'amre uummata kanas mataa ol qabuu hin danda'amre uummanni kunis biizinasii keessa galuun immoo yakka namni Oromoof waa hojjetu tokko immoo yoo warqii nagadi maa rakkoo qaba yoo feerroo nagadi maa rakkoo qaba yoo waan barbaade nagadi maa rakkoo qaba maddiinni nunu mana gadaami irraan waraniitu akka barbaadeetti warqii nama biraatu warqii shakkisoo fayyadamaa jiraami hagammaa ban namni keenya yoo nuti lafa fudhattee Oromoo gantee Oromoo hattee hayi gaafa mee an kanaa miti bara an bar baay'ee wanti yeroo tokko na xiinxalu yoo daldalee ni jibbine jenne qabsaaha yoo kadhatee waa hojjete ni jibbine yoo jenne namoota kaleessa aangoo waan dhabaniif waan aangoo qabaniif shaneedha maareedha faanoo dhiyanii uummata asii dersaa turan gaafa aangoo dhaban ammoo gaddeebanii si soban qabsaaha kiyya goota kiyya maa jetta namichi kaleessa gaafa aangoo qabu si miidhaa ture gaafa aangoo dhabe immoo aangoo saniif bu'a inni kun golee namni kaleessa aangoo sin qabu arras aangoo hin qabu kaleessas kadhatee si gargaaraa ture arras hojjedhee si gargaaraa siin jaa jira kanamaaf baqattaa kanamaaf balaaleffachuun barbaachisa jechuun akka waan tokkotti akka wayitti waa xiinxaluutu sinirra jiraata dhugaa fi sobni waa wal bira madaaluun waa wal hin fakkaanne jechuudha sanuu waggaa waggaadhaan maqaa Hacaaluu Hundeessaatiin uffata suuraa Hacaaluu Hundeessaa uffatanii uummata Oromoo irratti yakka hojjetan maqaa gootaa qabatanii waggaa waggaadhaan jechuudha warra gaafa sana Hacaaluu Hundeessaa irratti yakke hojii haati mana Hacaaluu caffarte jennee nuti komii qabna deebistee osoo maatiin kun booyanii haati mana Hacaaluu Hundeessaa yakkamaa haadha manaa isaa ajjeesee uummanni booyaa jiru jechuudha uummanni addunyaa guutuun generalizing godhin generalizing yaada kooti yaadni kiyya nama tokkollee bakka bu'aa nama asirratti yaada kee warri dhaggeeffatullee sheer gochaa jira si wajjin mari'achaa jira hin jedhin akkasii siifis taanaan sirrii miti maaliif namatti murteessiisitti murtaahamaa jedhama so amma waa'een Hacaaluu awwaardis innis already bira darbamee jira isas kaasuun hin barbaachisu haadha warraasaa ajjeeses jechuun dandeenya ajjeese hin jenne nuti okay
Isaatu Anis bira hin jenne ture. bari dubbichaatu jaa malee bari nuti jechaa Akkamii jiru akka ajjeesa masarat akkamiin teenya. badhaasanii jechaa jirta waan ta'eef wantoota jettu sana xiqqoo Akka gootu tasgabbaa'ii. Ammoo konkuluud godhiiti xumurii warreen kunis yaada haa kennanii nuti eenyu irratti iyyuu duuluu miti. Garuu warra sobanii waan hin taane shiran taane xaxan guyyaa guyyaatti biyya kanattis haa ta'u mootummaa kanattis haa ta'u adeemsa kamirrattuu fuuldura dhaabannee mormina dhugaa qabannee deemna ragaa wajjin deemna dhumarratti himmoonaa jechaadha. So waan amma wantoota ati jalqaba irratti kakkaase gaarii ta'anii nama haadha warraasaa ajjeese akkamitti badhaasanii hin jedhin already darbamee jira inni waan bira darbame waan ta'eef waa'ee sirba Miira keessa galee. miira keessa gandaa hin keessaa galini bahanii ni dandeesse gabaabsiiti Ayyee. nama omarsaniif kenninee lammiinis jira xumurree wal geggeessinee hanga 12 fi walakkaatti hin xumurraa jechaadha. Daqiiqaa muraasa qaba. Ayyee ulfaadhu masarat ammallee jabaadhu. Anamma bakka buutuu Hacaaluu Hundeessaatis jeensi laala. Hacaalus waan jaalannuu fi hojiidhaan malee nama maqaadhaan akkasitti madaalu madaala kiyya akkasitti waan kaa'uufin akkasitti kaase. Hacaaluu Hundeessaa immoo kamaatii isaa bichaa miti keenya hunda sanogoo akkasii kaasne immoo wanna birallee namoonni si jala jiran akka hin fudhanneef hin jedhe. Maaliif maqaa nama kanaatiin wanti fedhes yoo hojjetame isa bakka hin bu'u namichi waan gurbaa waan kaleessa hojjetaa ture addunyaa guutuutu beeka waan ta'eef jechuudha. Saniif artistii Hacaaluu Hundeessaa gaafa uummanni boora Harargee buqqa'u artistiin isa dura achi dhaqee hin jiru gargaaraa ture waan hedduullee hojjetaa ture. Warri ammaan tana ajandaa kana jijjiiruudhaan suuraa isarra kaatanii biyya tana diiganii aangoo argachuudhaaf nurratti yaalanii maqaa nu balleessaa turanii gaafa namni keenya mataan isaa ol ba'u akka diinatti ilaalanii gaafa namni keenya rakkatee hidhamu akka gootatti warri nu lakkaan kun maal keessa akka jirru of duuba deebinee akka xiinxaluu akka qabnu akka hubatamaa akka deemuu fi jechuun barbaadaan Alex har'a baay'een sitti gammadee ajandaa kana akkanatti gootee fiduu keetii fi wantichi sunis ammoo guyyaa biraa torbee kana keessa maaliif akka akkas godhamaa jiru maaliif akka aadaa uummata kanaatiin daldalamaa jiru maaliif yakka hojjetanii uummata kana jala dhokachuun akka barbaachise maaliif sabaaf aadaa uummata kanaa xiqqeessuun akka barbaadame ajandaa torbee itti aanutti akka ati fiddee dhuftu abdiin qaba. Namoota ammoo nu keessaa ol ba'uudhaaf deeman gaafa inni bakka bu'aa uummata kanas fayyaduu danda'u ofiisaas jijjiiruu maaliif akka itti duulamu kanarrattis waa barreessitee akkuma barreeffamaan si beeka waan ta'eef akka ati qabattee dhuftu abdiin qabaa atillee jabaadhu galatooma ulfaadhaa dhiifama garuu warri natti mufatayyoo jiraatan jechuun barbaadaa dhiifama. Itti mufannee yoo xumurte bahuu dandeessaa because nama biraallee waan warra hafan yaada irraa fudhannee nama haaraan jirtinuu xumurraa jecha. Omaartu hafa nama biraa osoo keessummas dhugaa baay'ee na dhukkubaara. Sababuma kabajama masiitiif jecha wantiidhaaf jecha hanga kana taa'ee itti fufii Omar. Tole jalqaba irratti egaa hirmaataa miidiyaa hawaasaa akkasiillee ta'ee yaada koollee kennee hin beeku kun anaaf akka jalqabaati dhimman bira darbuu hin dandeenye akka dhuunfaadhaan egaa akka dhaabbataatti piroofaayiliin koo waan jiruuf ambaasaniin jedhama. Aleksii baay'eellee haga kana miidiyaadhuma hawaasaa irratti malee baay'ee quban qabu. Garuu imeejii yookiin namummaan ani of keessatti si qabu asiin dura haala gaariin turre har'a garuu ajandaan ati seet gootee namni bakka yaada isaa itti ibsatu dirree yaada isaa ibsee dhugaan kami waan jedhu vaalidiitii keessumaayyuu diffaameeshinii masarat dhaabaa irratti gaggeeffamaa ture irratti namni yaada wal filmisiisaa ta'e yaada isaa qabatee dhufe dhugaan eessatti cabe eessatti bade namni akkamitti yaada akkamitti hubatame waan jedhu irratti yaada dhugaa baasuu sanaaf waan yaada kana qabattee dhufteef dhuguman guddaa si galateeffadhaa hirriballee dhabee haga dhumaatti haga ammaatti taa'ee isin dhaggeeffataa ture baay'ee natti tole baay'ee jaaladhe wanni guddoon dhugaan namaa argamuudha masiin jalqaba irratti baga gammaddee siin jechuun barbaada. Namni nama hin beekne nama hin madaaliin jedha Oromoon masarateen yoo jennee kaleessa beekuu nu gaafata duubatti deebi'uu nu gaafata balleessaan jiru yoo jiraate jechoota ishiin fayyadamtee waan arrabsite sana arrabsiteef waan sanatti tarii namni ogummaa hitiksii gaazexeessummaa keessa jiru namni guddaan balleessaa kamiyyuu ta'e miira keessa seenee waan san gochuu dhabuudha.
inni akka kootti natti dhaga'ame ishiittillee mufadhee keessa kootti komadhu garuu masii hojiidhaan hin beeka ogummaadhaan hin beeka ani nama waggaa lamaa ol raadiyoo irra wajjin hojjedhe FM Finfinnee seenan nama naan ogummaa ishee na dhaalchiste waltajjii adda addaa irratti nan kaasaa. Personaalii nama ogummaa itiksii gaazexeessummaa shaakala biyya kana keessatti dubartootaaf fakkeenyummaa gaarii ta'uu qabdu jechuun safuu akkasii akka malle. Egaa akka nama ogummaa gaazexeessummaatti miidiyaan amma nurra teenya haasofnu miidiyaa hawaasaati. Namni nama arrabsuus nama jajuus danda'a. Sababiin isaayyuu pilaatfoormichi waan qabanne bilbilli keenya keessaa abbummaa waan fudhannuuf arrabsuus jajuus hin dandeenye. Akka nama miidiyaatti sagaleen sun Adobe Auditionidhaan akka hojjetame guyyoota erga gadhiifamanii kaasee hagaarraa dhaggeeffachaan ture. Sagaleen kun dhuguma masii keessaa bahee namni ani kaleessa beeku bakka itti wal beennu qabna duubaa kaasne garuu sagaleewwan kun jechi kun dhuguma AI in hojjetamoo dhuguma natural sound jedhamu maalinni waan jedhu investigate gochaan ture. So diffamation gurguddaa sagaleen kun bakka 4 bakka 5tti akka citeedha. Sagaleen Adobe Auditionidhaan namni ogummaa kana keessa jiru hin beeka editingii keessatti keessumaayyuu namni raadiyoo irra hojjetu video editingii hojjetu akkasumas gaazexeessummaa raadiyoo irra hojjetu sagalee namaa cicciraa hoollaa hojjetamaa hoola kanaa miti kanaa hool gochuun hin danda'ama. Kanaafuu ciccitinsi bakka 4 bakka 5 akka jirudha. Dhimmi hijoon dubbii keessanii kana waan ta'eefan sagaleen kun kan masiiti moo kan masii miti jetteetti moo hin jenne duubarraa kaasee ragaa isaan dhiyeessan illee hin dhaggeeffanne sana booddee dhaggeeffachuu dandeenya. Namni callisneetuma waan dhageenyeef nama jibbuu yookiin immoo akkuma jirutti dhugaadha inni fudhachuu caala dhugumatti wanni kun jedhameera moo hin jedhamne vaalidiitii isaa qulqulleeffachuu danda'uu qabna. Yoo xiqqaatee ragaawwan duuba jiran dhaggeeffachuu qabna. Masaratu maal jetti laata waan kana irratti waan jedhu dhaga'uu danda'uu qabna. Kanaaf obboleetti kiyya hin jedhaanii hangafa akkasumas nama ogummaarraa dhaalee dhugaa dubbachuuf dokumantarii Dinquu Dayyaas akkan hojjedhu sagalee koo anas seenessee gaazexeessummaa raadiyoo isheerraan baradhee nama ruuqa keessatti nama arguu dandeessudha. Nama rakkataa Oromoo gargaaruu dandeessudha. Nama yaada qabu gara gabaatti fiduu dandeessudha. Weellistoota Oromoo waltajjii keessaatti waltajjii gurguddaatti kan fidde isheedha. Ani carraa kanaan ishee ibsuun koo ishee jajuuf yookiin immoo mufannaa hawaasni irraa qabu sana haaquuf osoo hin ta'in namni dhugaadhaaf dubbataa dhugaan ilmoo waaqii masarat waan balleessites waan tolchites waan qabduuf dhugaa akkasii nama qabu ammoo balleessaan dogongorri jechoota ishiin fayyadamte kanaaf ishiitti haqachuu hin qabnu waanni walitti fidu hin jiru dubbii sana keessas namni xiinxalu namni yaadu arguu danda'a. Haariin qabattu mufannaa xiqqoo sin obsitu garaatti immoo namaan qabattu neecharii ishii waggaa dheeraaf hin beeka waan ta'eef masii odoo si arrabsite booddee waan siin jettee hin beektu hojii irratti nama hojii jaalatu nama taafiidha nama wal barsiisu wal baruudhaaf yeroollee wanni ittiin jenne nama tuffannedha nama akkasiitiif ammoo dhuguma honnummaan keessa ofii ta'a. Kanaaf waan ishiin achitti jettee miira ishiin keessa turte gaafa siin murteessaa dhuguma dubartii ulfaa garaatti baatu namni biraa jaalalaaf gaafa irratti dubbatamu gaafa irratti waa jedhamu haarii sanaatii waasan jechuu dandeessi jechoota saalfisan fayyadamuu dandeessi ciccitee waan walitti herbamee dhufe ammoo sa'aatii kanatti maqaballeessiidhaaf yeroo ishiin hojiiwwan gurguddaa nan beeka fuulduraa qabdii sagantaa guddaa qabdii keessumaayyuu soofumar miidiyaa eebbisiisuudhaaf guyyaa 2-3 hafaa yeroo akkasii eeggatanii maqaballeessii diffaameeshinii guddaa akkasii hojjechuu yakkallee nama gaafachiisuu danda'a dhugaadha. Sagalee orjinaali keessumaa haleeksi waan hojjettee fi murtii guutuu wajjin waan kana fiddanii ajandaa kana akka irratti mari'atamuu fi dhugaan eessa jira waan jedhu baasuu irratti waan hojjettaniif guddaan sin galateeffadha. Waan biraa yaada kennuu hin danda'u akka Oromoo tokkotti akka nama gaaddisa caa walitti qabuutti yeroo kamuu saayidii qabachuu otoo dhiisnee baalaansii odoo goonee yeroo hunda dhaggeeffataa ta'anii guyyaa 2 guyyaa 3 guyyaa 4 dhaggeeffannee sana booda odoo murtee kenninee gaariidha. Waan dhimma nama keessumaayyuu privaasii
nama irratti odoo yaada kennuu baannee nama tarii dogongora dubbatame booddee sa'aatii 2 sa'aatii 3 guyyaa 4 guyyaa 5 booda nuu galuu danda'a. Keessumaayyuu injiinarii yaada guddaa kaasaniiru baay'ee dhaggeeffataan ture. Wanni Oromoo tarii seerarraas akka eegnu waa argachuu dhiisuu dandeenya. Caayaan Oromoo gaaddisa jaarsummaa kana jaarsummaadhaan waan furamuu qabu furuu. Namoonni haqa namaa, dhiiga namaa, dhugaa namaa baatanii yoomiyyuu milkaa'uun hin danda'amu. Yoomiyyuu dhugaan namaa hundoo nama bira jiru maqaa gaarii qabatanii deemuunis hin danda'amu. Dhugaan namaas immoo galaa masiin baga dhugaan kee galee baga ati nama guddoo, nama jabduu, nama bakka akkasiittu si arginu miti. Dhugaa dubbachuuf fakkeenyummaan kee ati jechuun ani si jajuudhaaf miti yookiin si dhaadhessuudhaaf miti. Baalaansi godhee waan ani dubbadhu akka nama miidiyaa tokkotti hiitiksii gaazexeessummaa heegdee bakka dhaabbachuu qabdutti, bakka argamuu qabdutti, bakka guddummaa keetti argamuudha. Dhugaan ati qabatteef ammoo yoomuu injifataadha. Namni haadhas qabaa, obboleettiis qabaa, hiriyaas haadha manaas qabna. Wanni kun gaafa dubbannu qananii duwwaadhaaf yookiin waan jedhu gaaddisa akkasii keessatti caa akkasii keessatti dhugaa kana barbaannee haraara maatii nama Oromoo akkasii wal dhabe yaada araaraa nama argatu nu haa godhu. Ati immoo dhugaan kee baga sii galee jechuun durumaanuu beekamaadha. Namni oduu ragaan kunuun jiraanne namni ogummaa kana keessa jiru yaadota ciccita akkasiitiin diffaameeshiniif itti yaadamee maqaballeessiidhaaf ajandaa jijjiiruudhaaf akka itti hojjetame beekamaadha. Wal nama falmisiisu waan ati harka keessaa hin qabne, waan ati hin goone, waan ati hin jenne yeroo adda addaatti arrabsamaas maalis ta'a turte kan ammoo danda'uun hin dadhabamu. Viidiyoowwan yookiin sagalee ragaalee jiran ammaallee gadhiistanii wanta akkasitti itti yaadamee maqaballeessiidhaaf karoorfame fashaleessuudhaaf irratti hojjetamuu qaba. Kanaa olis immoo dhugumatti Aleeks baay'ee galatoomi. Ajandaa akkasii ammaallee waldhabbiin bakka jirutti yeroodhaan fidanii giddugala miidiyaatti fidanii mariisisanii caa jalatti isa nama jibbuufis isa nama jaallatuufis dhugaa jiru himanii hawaasni keenya immoo hubannoo kanaa waan hin qabneef beekumsi sanaa waan hanqatuuf fidiitillee ta'a jedhamee waan hin yaadamneef akkuma dhageenyetti nama jibbuu yookiin nama jaalachuu caala madaallee hubannee bakka dhugaan jirutti murteessanii walwanne jechuudha. Kanaafuu baay'ee naasa'ee na'uuf galchaa distraakshinii yaadaallee jiraachuu danda'a. Ani yaadallee kennee hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf kan jalqabaati yaada akkasitti kennee carraa argadhee bakka namni gurguddaa akkasii jirutti yoo danda'e dhaggeeffadhee yookiin dubbisee bira darbuu malee jechuudha. Kanaaf baay'ee galatoomaa namoonni hedduu yaada gurguddaa kennitaniitu masii haga yoonaa teessanii yaada namaa fudhachaa yaada keessanis kennaa. Aleeks atis yaada haraaraa fiddee waan jiru garee lamaan irraayyuu dhaggeeffachiisaa ragaa wajjin wal bira qabdee dhugaa masii baasuu keessanii baay'een sin galateeffadhaa. Obboleettii kootis milkaa'ii hojiiwwan si fuuldura jiran irratti xiyyeeffadhu. Harrabsoo kanaafis gurra hin kenninii. Kana booda ati nama jabduu, nama guddoo, nama gaaddisa Oromummaa sirraa yoomuu haddi kee adda leencaati. Milkaa'ii kanan siin jedhaa. Ulfaadhu obboleettii koo, halkan gaarii qabaadhaa. Ambaasan guddisaa guddaa galatoomii. Egaa baay'ee mucaa cimaadha. Burraayyuutti dhaabbata kana qaba. Omarsan Mishin jedha. Omarsi jedha maqaa dhaabbata keetii maal jedha? Omarsi Mishin. Omarsi Mishin. Viidiyoo akkasumas immoo footoogiraafii fa'aa barsiisa. Waan xiqqoorraa ka'ee ana biratti qaxaranii hojjetaa ture, bakka biraatti hojjetaa ture. Dhugaadha waan dandeettiin qabu sheer gochaafin ture. Cimee dhaabbata isaas banatee tireeningii maayindiseet jedhu fudhatee inisheeshinii guddaa argatee dargaggoota baay'ee hojii gaarii keessa seenan keessaa tokko. Nami ani waan sadarkaa gaariirra ga'ee jira, harki koo keessa jira jedhu tokko Ambaasan Guddisaatii guddaan galateeffadhu.
namatti aanutti darbinee xumurraa. Xiyyeeffannee Tole gaafa. galatooma. Alex waa jedhee bu'aa dhiifamas baay'ee asirra turre. Hmm. Jalqaba irratti waan kana nuuf fixuu keessaniif galatooma hojii nurraa dhaabdanii kan akka Alexii fi murtii guutoon jechuudha. Dhugaan hin qallatti malee hin cittu. Shira kana warri dalagdan shirri keessan masiis jibbisiisuu miti. Andu'aalamiinis yakkamaa gochuuf yookiin shakkamaa gochuu miti. Qananiis haqa ishee baasuu miti. Kana hin fudhadhu ani yoomiyyuu maa obboleettii kiyya ilmoo kiyya hin ta'in bakka dhugaan hin dhaabbadha. Yoomiyyuu dhugaarraa hin fagaadhu jechuudha. Isni galee kuni karaa lakkuu akka ta'uufi. Waan sin kana hojjettaniif immoo hadha ragaan ijaan sagaleen baraa wajjin saatii wajjin bahee jira. Namni kana hojjettee dhala keetiif ta'a. Jiruu keetiif ta'a. Hojii keetiif ta'a. Hojjettee hojii keettiin quuftu. Nyaattee garaattiin quuftu. Bishaan dhugdee dheebuu hin baatu. Ilmoon kee nagaan argattu. Kun gaarii miti. Shira akkasii xaxuu dhiisaa Oromoof Oromoo keessatti. Isni galee haqni qananii hin ba'a. Haqni Andu'aalam hin ba'a. Akkuma masariitti irratti shira kana xaxxanii Andu'aalamitti illee akka shirri kun xaxame erga gaafa sanaatee hanga ammaatti onnee kiyya keessatti mul'ata jechuudha. Akkuma fuutanii masarattu kana godhe jettanii sagalee fiddanii garaaf garanaan keessan Andu'aalam tarii sa'a sanatti jaarsaaf jaartiidha. Amma jaarsi koo sa'aatii kana wajjin jirra. Maaliif sa'aatii kana onlaayinii irraa soofta jedhee na rukuchuu danda'a. Si galee achumaan hiriyaa isaatti dawwalee hiriyaa tokkotti baraniif siifan akkasitti wallollee jira. Amma na dabbaree jira kottuun xabannaanii jechuu danda'a. Tokkommoo ahaa inni kana rukuteera jedhee sa'aatii kana duuba deebi'ee kanatti fayyadamuu danda'a. Maalitti beektan? Wanti isin beektan hin jiru jechuudha. Tarii isin of gochuu dandeessi. Tarii rabbi gochuu danda'a. Tarii nama hin beekamu. Kanaafuu namarratti fuutanii dimdimmii kana dhiisa. Isinii galee rabbitu beeka. Kanaafuu masii baga haqni kee bahee rabbiin si gargaareera akkuma ati jette waaqayyo kana duuka jira jechatti edana ifattu tokko ija koo dura jira. Wantan siin jechuu barbaadu kanatti waa lama siidhaama. Tokkoffaa sagalee yeroo namaaf ergitu namni sun dhaggeeffatee fixee jennaan sagalee numa nagaayyuu dileet godhi. Ana mala akkasiin qaba jechuudha. Dileet godhi abbaan barbaade sittaadha abbaan barbaade sittaadha. Maaliif ati nama cimtuudha nama beekamtuudha kana sitti fayyadaman. Inni lammaffaan immoo namni uummanni Oromoo asirra jirtanii maaliif isheen nama guddaadha maaliif akkasitti nama arrabsiti jettu. Abbaa manaa kooti irratti nama arrabsuu miti ani hunda Oromoo walitti qabeen fixa sa'aatii sanatti jechuudha. Miira keessa jiru jechuudha. Isinii galee abbaan manaan koo anaa kafana kooti abbaa kooti haadha kooti obboleessa kooti ilmoo kooti waan hunda kiyya haadha kiyya nagaatti jedhee kanan biraa bahee maatii koo warra na dhalche warra na guddisa dhiisee isatti galeef lafee kiyya foon kiyya dhiiga kiyya waan ta'e jechuudha. Abbaa manaa kiyya waa asoofta miti ija isaa keessa wallaaltee ilaaltee quba kanan ija kee keessa kaayisa keessaa fuudha jechuudha. Asumaan dhaggeeffadhu namni diqqoo waa barbaadda taate. Kanaafuu masiin gootittii kiyya siin jedha galatooma hundi keessanuu asinitti dheeresse Alex. Lakki isinii dhumateen jedhe warri abbaa manaa si ilaaltan. Wallahi abbaa manaa kee ija keessa laalan taanaa wallahi quba lamman kana siggeessa kaayee siggeessa hodhe onnee keessan harka keessan itti sirka kaa. Arraba qofa miti jechuudha. Isiin immoo sa'a sana anatu beeka ulfi maal akka ta'e namni ulfa keessa jiru hormooniin isaa hin jijjiiramaa. Isinii galee hormooniin namaa hin jijjiiramaa. Abbaa manaan kee nagaa sitti urgaa'ee sagaa si nyaachisee ababaa fidee si bira kaa'udha gaa sitti fakkaata si aarsa. Sa'a sana immoo abbaa manaa nama harkaa fudhachuudhaaf namni jirri jennaan min harrabaa bichaa billaan maalle. Kunillee jira jechuudha. Asumaan quba qabaadha. Masii keenya baga dhugaan keessiif bahe nagaan naaf tura. Andu'aalam firii jedha. Just for qananii jedha. Galatooma. Akkana galatoomii ulfaadhaa hundi keessanuu. Warras irra jirtanis gastii ergattanii galuudhaaf jettan. Wallahi baay'ee na dhukkubaara. Kabajuma keessanii fanas irra taa'e malee gastii kanallee baay'ee irra taa'uu hin jaalladhu. Laayiviirra warri yaada kennachuudhaaf yaaddanii falmiin fa'aa baay'ee na komachaa turte nan beeka. Mataadhumaan baachuu dadhabe bakka utaalloon tokko akka malee na godhaara. Galatoomaa ulfaadhaa halkan gaarii qabaadhaa. Ate na galchitee otoo inni waree yatta abbaatu inteessa wanteessa. An dhumeera. Yoon si galchee ni galchaan ture galchitee. No, dhugaa nagarre namni biraa galu warra maduraanii sorry. Aaraan galee kunoo jalumaan babarreessaa ture. Dhiifama baay'ee sin tursiisu dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa
erga masarat as jiraatte jedheetan calliseen masane malee mana ishee otoo nu hubante gaariidha jedha. Ani omaayyuu qeequun barbaadu. Maaliif hundumti keenya asitti han barbaannu haqaaf haqadha. Haqa barbaanna. Namni haqa irratti hundaa'e immoo dhumni isaa hin bareeda jedhee yaada. Kanaaf ani egaa asitti yeroon argamu faarsee bulaa miti. Faarsee bulaa akkanaan hin jenne immoo ijoolleen keenya booda irratti deemtanii komattu. Inni guddaan garuu ani masiin yeroo baay'ee yeroo maqaan shidhaamu nan aara beektaa maaliif yeroo baay'ee waan hedduu keessatti darbiteerti. Namni bakka baqaxeetti jechuudha waan hedduu hojjetteerti waan ta'eef ani ishiin komadhu yoon waan tokkollee irratti dhalate dafeen gaafachuu barbaada. Eessattuu haa ta'u maalumaanuu haa ta'u eessaanuu haa ta'u namaanis haa ta'u wanta sana otoo hin qulqulleessin namoota guddaa kana namoota nu fuuldura jiran namoota ija keenya ta'an namoota ayyuu ta'an qeequudhaaf dafee ittiin deemu jechuudha. Amma ta'e ijoollee keenya namoonni keenya warra fuuldura jirtan of eeggachuu sinirra jiran jedheen yaada. Namoota fuuldura jirtan namoota ummataaf hojjechaa jirtan namoonni hedduu beekumsa hin qabnu namoota hedduu ija jabinaan Oromoodhaaf hojjechaa hin jirru waan ta'eef amma dandeenya namoota fuuldura jiran kana of eeggachuu sinirra jiran ummannis eeggachuu qaban jedha. Isuma akkuma argitanitti namni yeroo waa qeequu jalqabu diinni keenya immoo deemeen nu ajjeese jechuudha. Nutu qeeqa, nu wajjiniin qeeqa, nu wajjiniin barbaada, deemee immoo ajjeese jechuudha. Kanaafuu kanarratti sirriitti xiyyeeffachuu nurra jira. Haqa qananii barbaachuu jechuun anaaf haqa Andu'aalamis barbaachuudha jedhee namana. Maaliif mucaan kun hin ajjeesni taanaan qananii eenyutu ajjeese kan jedhu mataa kiyya keessatti sammuu kiyya keessatti deddeebi'a. Of hin ajjeesni taanaan namni hin ajjeesni taanaan eenyutu ajjeese jedheen of keessatti sammuu kiyyatti. Yeroo baay'ee erga duute jalqabee mataan kiyya naannaa jira. Justification hedduu kenna amma seera jala jiran seeraaf kennee dhiisnee turre. Amma immoo diinni akka haaraatti nu fiddeerte jechuudha. Egaa inni kun maal inni namoonni hedduu waa'ee Oromummaa fi Oromummaa kana wajjiniin wal qabsiisee haqa wajjiniin wal qabsiisee wal jalaa nu jalaa makee haqa mucayyoo kanaa nu jalaa dhoksaa jira jechuudha. Ani ajendaan biraan barbaadu. Waa'ee masaratis hin barbaadu. Waa'ee biraas hin barbaadu. Waa'ee mucayyoo haqana kanaa barbaadna jechuudha. Uummannis kanuma barbaada. Kanaaf kanarratti hoo hojjenne haa hojjennu. Yookaan garuu mana manatti waa'ee mucayyoo kanaa haqa otoo barbaadaa jirru ajandaa fidanii nu jajjiirsanii nurraa dhaaba. Mee ijoollee warra Amaaraa kana deemaati ilaala. Waa'ee kanaan beekan Oromoo irratti qofa harka isaanii qubni isaanii hin jiru. Waa'ee gandummaa fi maaliin hin jiru. Ani baay'een dhukkubsachaa jira dhugaa dubbachuudhaaf. Yeroo Oromoo jala deddeemuu fi yeroo Amaaraa jala deddeemtu yaanni isaanii fi kaayyoon isaanii garagaradha. Isaan Oromoodhuma balleessuu barbaadu. Nuti gandummaatti gallee ajandaa nuu kennanii gandatti gallee ayyuu keenyaa fi namoota Oromoodhaaf hojjetan mataa gadi qabsiisuudhaaf fiigna jechuudha. Kanaaf garaagarummaan keenya yeroo laalu baay'een itti bu'aa jechuudha. Baay'een itti gadda jechuudha. Kanaaf kana keessaa baanu ani umaayyuu hin jedhu amma baay'ee teessisu Aleeksi namoonni baay'ee gandummaa keessatti galtanii warri teessan. Filis argaa jirra bakka bakkatti jechuudha. Naannoo keenya keessattuu godinaa fi godina magaalaaf magaalayyuu akkaataa warreebdanii keessa deemnee ilaalleerra. Nun baasu amantiidhaan wal qeequun gandaan wal qeequun ganda ofii faarsanii aankaanii gadi qabuun inni kun deemee gatii nu galchiisa jechuudha. Ani masii waanan jedhu keessaa isa dhumaa jechuudha. Atis dhaabi masii waan ayyuunni as keessa jiran namoonni siin jedhan waan ati balleessite soo jiraate wanta balleessite sana kunoo dhiifama gaafachaa jirta. Sagalee sana mucayyoo sanas dhiifama gaafachaa jirta. Waan guddaadha. Waan ati garaa keessattis qabaddee itti aarte illee dhiisee fi jechaa jirta. Dhiifama gaafachuu osoo hin taane nan dhiiseef maaliin balleessite? Yaa sansiin jedhe bara. Bakka dhiisuu jechuun bar dhiifamuma jechuudha bara. Ani waan tokko isa inni na gammachiiseera. Maaliif
namni yeroo akka diinaatti akkasitti ajjeesuudhaaf sirra deemu diinni kee immoo akka Oromootti jechuudha. Diinatti yeroo sii kennani ishiin immoo si cinaa dhaabbattee alak kana anaaf jette kana ishiidhaaf hin jenne sagaleen kun kunoo na biraa jira jettee yeroo akkasitti baastu ani wanta kanas nan dinqisiifadha jechuudha. Baay'een dinqisiifadha. Oromoon akkasitti daba walitti fe'uu fi mucayyoon kun otoo duute ama dongora namoonni fidaniin mucayyoon kun dafanii otoo ajjeesanii maalirraa argan? Dongora bara baraati bar. Mataa gadi qaban na bar. Maatii qabdi bar. Ijoollee qabdi bar. Kan hundayyuu keessatti rakkoo keessatti buusuun dubartii akkasitti Oromoodhaaf carraaqaa jirtu mataa akka gadi qabatu gochuun gaarii miti anaaf. Kanaaf haqni kee inni guddaan bahuu isaatidha. Mucayyoonni sagaleen kun na bira jira na biraa baate an jettus galatoomi jechuun barbaada. Kana dhaabnee ammas haqa mucayyoo kanaa barbaadnu jedha galatoomi mas. Baay'ee galatooma hundi keessanuu baay'een isin jaaladha. Waaqayyo dhugaa keessan galgala isiniif haa galchu. Dhugaan isin jalaan dabini. Dhugaan abbaa dhugaaf haa galtu. Haqni abbaa haqaaf haa galtu. Haqni isin jalaan dabini. Galteen akka Andu'aalam qunnames mana keessan isin galini. Waaqayyo saba keenya tokko haa godhu galatooma ulfaadha. Warreen isin mufachiise yoo jiraatee fi na uffataa isin jedha. Alex Aizo waan ati dhugii siifoo galatoonni isaam shoo intarviitii wal arginaa badhaadhinaa galatoonni ulfaadhaa halkan gaarii isiniif haa ta'uu horaa bulaa. Masi dhagaasitti darbate isaan kana jechuudha. Amma fakkeenyaaf waan ta'e nuubanaaf deemaa jirta. Isa sana gadi qabuudhaaf deemu garuu maqaan kee ol ta'e mana ittiin ijaaradhu dhagaasitti darbatame kana mana ittiin ijaaradhu miidiyaa kee ittiin ijaaradhu. Maqaa sii kaasaniiru mana keetti bani itti ilaali dhugaa amma duraan namni si hin beekne illee hundumtuu si beekaa jira. Itti dhoosi kanatti fayyadamisiin jechuuf ani galatoomi. Haa ta'u miidiyaan kiyyallee ji'a tokko boodadha kan eebbifamu. Amma ijaarsa istiidiyoo irra jira dhugaadha kan koodhaa. Soofumar jedheen moggaasee keevii yookiin holqa guddaa Afrikaa keessaa beekamudha. Kanaaf biyya kiyyadha. Sababa kanaan kana moggaase hundaafuu sagantaa sanarratti sabaafis manaafis maatii kiyyaafis hundaaf ta'u baay'ee hojjetaan jira. Waaqaa ulfaadhaa isinitti barbaada. Ammas haqni isin jalaan dabin haqni keessan galgala galtu oolteen buriin dhugaan keessan hin baddu. Kadhadhaa rafaa kadhadhaa ka'a homaan taatan waan itti amantan. Nu deebitee reesu maalirraa deebitee? Yaa murteessine barree garuu mimmijeeffadhuun ture sabuma keessaan jedhanii abbaan mee deengadda si eebbisnee irraa affee tumaatti si eebbisnee kanaaf homaan taatu eebba qabda waan ta'eef homaa miti waan hundusii qajeelaa sabuma keessi wayyaa maan jedhaniiranii. Lullee siin kennu sidhamnee naa waa hedduu dabala waan ta'eef akka laayyootitti siin kenninu warri Somaaliyaa abdii haa kutu. Isaan appilikeeshinii isaas akka hin irraanfanne appilikeeshinii dhiyeessiteetti. Egaa walumaa qabatte wal beeksistu sin lamaanuu. Amma isaan jalaan dhufnee irraa balaan gafa kenna waan nuun jedhan ni goona ga'a. Isaanirraa muuxannoo hedduu barbaanna waan ta'eef masii ati nuuf jabaadhu. Yaadota kaan hundaadhaaf ammas deebii hin laatinii waan xiqqoo irratti reaaktii hin godhini amaanaa wanti siin jedhu sanii. Kanaan boodas sirraa waa hedduu barachuu barbaanna, waa hedduu qayyabachuu barbaanna, daandii akka nutti mul'istu barbaanna waan ta'eef si kabajnaa si jaalannaa. Akka tuqamtu hin barbaannu yemmuu tuqamtu ammootu yeroo hundaa si cinaa jirra. Ammas haqni qananii haa bahu. Andu'aalamis bilisa hoo ta'e sun haa beekamu namni ajjeese bilisa haa ta'u jechuu barbaada. Yaadi kaasaa turte bareedaa nuuf jiraadhu. Wantoota hedduutu ka'e waan ta'eef ammas irra deebii ta'a. Aleksonis na dhukkubaa jira waan ta'eef ni gabaabsina. Hundi keessan fayyaa nuuf ta'a galatooma oraa bulaa. Ayyee galatooma hundi keessan ulfaadhaa.
yoo xiqqaate namoota hedduutu nu ilaalaa ture sa'aatii dheeraa turre sirra warri yaada kennitanis hundi keessa nu galatoomaa ulfaadhaa. Halkan gaarii isiniif haa ta'uu. Thank you. Allah. Baay'ee halkan gaarii hunda kennatu.